daawwattoota hordoftoota keenya yuutuubii sagalee magaalaa Finfinnee irratti torbeen keessummoota aartistoota akkasumallee shubbistoota garaagaraa isin afeerra jirre kan turre arrammoo aartistii kabajamaa waggaa 3-4 dura beektan aartistii Faayisaa Sakaalaa irratti kan hojjechaa ture achirratti maal ture maqaan hunduma kan hojjete meeshaan kaaraakterii ta'ee kan hojjete egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophiilee adda addaa akkasumas gidduutti sirboota garaagaraa isin afeeraa deemna yuutuubii sagalee magaalaa Finfinnee irratti torbeen aartistii kabajamoo qabannee dhiyaanne akkuma jenne amma wal bartu isinis wal bara maqaan keenyu eessatti dhalattee Sakaalaa eessatti hojjettanii aartii keessa turuun kee hammami mee ifanuu godhi hordoftoota keenya. Ani maqaan koo Faayisaa maan jedhama. Maqaan diraamaa koo hundumaadha. Sakaallaan eegale. Sakaallaan diraamoota adda addaa hojjedheera. Diraamoota ayyaanaa waltajjii adda addaa irratti hojjedha. Isa qofaa miti weellisummaan illee ammallee hojii keessa hojjetaa jira. Hojii Adaamaa keessa. Jireenyi kan koo Adaamaadha. Dhaloonni koo Arsii lixaa magaalaa Gadaasaati. Eessatti aartii keessa galte dandeettii addaa qabdaan galte moo barnoota keessa turteetu itti seente moo akkamitti itti seenuu dandeesse aartii? Mana barumsaa keessa hojjechaa ture. Sammuudha gara magaalaatti gara iskuulaa gaafasee tuuta dhangaa laalaati. Tuuta dhangaa. Tuuta dhangaa Admaasuu Biraanuu fa'aa isaan bakka dhugaa jiranii. Abbaalataa. Isa falaalaa ture ammas deebi'itiin olii naggaa falaalaa ture. Isaaniif isaan fakkaatan tuuta dhangaa ilaalaa ture. Isaan ni qe'ee waan ta'eef. Mana gaafa iskuulaa dachaanu dhokannee gaafa seentee ilaaltu saantima shilingii fasirraa goorataa si ilaalchisanii tuuta dhangaa gaafa ilaaltu bishaan sijjiirsa yeroo sanii shilingii qabaadheetti ilaalu waan ta'eef. Amma immoo tuuta dhangaa isa dhaqqabadheet bakka buutee jechuudha. Bakka bu'ee isaa wajjin illee hojjechaa jira. Deengadallee olii naggaa hojii hojjetaa ture. Adimaasuuf hojii illee hojjetee jira. Amma kam gara miidiyaatti kan isin hojjechaa jirtan? Gara miidiyaatti amma xiqqoo dhugaadhaan miidiyaa irraa badee ture. Amma gara miidiyaa deebi'eeras diraamaa dheeraa tokko eegalamee jira. Isa keessa ture amma immoo leenjiidhaaf walii 15 fi leenjii leenjistoota jedhamee as magaalaa Baatuu bareedduu tola keessatti sagantaa keenya xumurree amma gara biyya keenyaa martuu gara magaalaa godinoota adda addaa irraa kan dhufan jechuudha. Erga Sakaalaa hojjette Sakaalaa waggaa meeqaaf hojjetan? Sakaallaan gara waggaa lamaa ta'uu kutaa 52 irra dhuma. Kutaa 52 amma immoo diraamaa dheeraan kun maaltu hojjetamuuf jedha miidiyaa wajjin yaada isin qabdan maal? Miidiyaa wajjin yaada dansaa qabna amma dura miidiyaa qofa teettee edda amma akkuma kunoo sagalee yuutuubii sagalee magaalaa Finfinnee irratti bartinu teknoolojii yaada malee badhate yuutuubii mataa isaa banatee socho'aa jiru miidiyaa mataa isaa banatee socho'aa jiru yoo waan jedhe piroodaaktii mataa isaa yaanis banatee hojjetaa jiru. Kunoo Faayisaa wajjin turtiin keenya itti fufaa ammallee dhaloota boriitiif immoo dhaamsa inni qabu maal fakkaata kan jedhu gabaabsite hordoftoota keenya utuu ani dhaamsi guddaan qabu maalidha waa hedduu keessa dabarree amma immoo kaleessa irraa wayyaa fakkeenyaaf osoo tuutti dhangaa akka Adimaasuu Biraanuu fa'aa amma akkuma dubbanne biyyoo isaaniitti asirratti bakka dhugaa jiranii osoo aartii tanaaf beelanii dheebotanii osoo gaaf tokko hin gammadinidha kan isaan addunyaa kanarraa boqotanii amma ergaa isaanii sana ammoo fudhannee fiilnu maal godhuu qabnaa isaanuu gaafa akkasii rakkatanii rakkoo isa keessa darbanii nuun gaanii nullee akkasii rakkannee uummata keenyaa hojjechuu qabna kan jedhudha. Tariitiin akka isaanis rakkoo dhiyeessu dhaloonni ammaa kun fooyya'insa waan ta'eef waan isaan qabatan sun qabatanii baggalma akka gaaniif ani dhaamsa guddaa qaba isaan yeroo sadheessiin hin jiru miidiyaa irratti wanti gaarii argamuu fi kifiyyaa gaarii hin qabanii tola hojjetaa turanii nu ammoo kifiyyaa jira amma hiriyaatus guddatus kifiyyaa jira amma kifiyyaa gaafattu malee hojjettu kuni amma jijjiiramaadha. Aartistii Faayisaa wajjin kan turre amma immoo gara dhumaa irratti dhaamsa inni qabu dhalootaafis akkasuma aartii Oromoo keessatti dhaamsa inni qabu irraa dhaggeeffanname. Dhaamsi an qabu dhaloota ammaa kanaaf aartii erga taate dirqama qabnu dirqama lammummaa qabna yeroo ammaa aartiin gara weelluu qofaanii irra guddachuu qabnu diraamaaf tiyaatira akkasumas immoo shubbisa garaagaraa wok-barruudhaan kitaabota adda addaa barreeffamaa jiruun gara tokko waaqayyoo galatoomuu aartii Oromoo tana keessatti muuziqaa nama sadarkaa olaanaa irra jira. Akkas hundinuu oduu wal qabatee akkas ta'eeti dansa jedha. Amma immoo taabatee too miidiyaa ana hojjetaa osoo hin taane miidiyaa gamamaati yuutuubii tiktookii adda addaatu hojjetamu jira. Fakkeenyaaf baay'inaa munyaaqee beektaa kaawwarra Booranaa jechuudha. Matama isaatitti ufumaa obbeessee jechuudha. Hundinuu akkas taaneetiin aartii teenu tanarra hojjenneetiin ministeera aartii fuuldura guddisuu qabna kan jedhu dhaamsa qaba. Ani ammoo dhumarratti kan galateeffachuu barbaadu
yuutuubii sagalee magaalaa Finfinnee hedduu galatoomii yeroo baay'ee si hordofaa hedduu galatoomii ulfaadhaa jabaadhaa keessan magaalaa Finfinneetti waa hedduu jira waan ta'eef waa hedduu hojjetama waan ta'eef gara Adaamaallee gad dhuftanii osoo hojjettanii waa hedduu dalaga waan ta'eef jabaadhaa kan caalaa daran jabaadhaa. Ayyee. Ulfaadhaa jiraadhu.